السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمي ردفتوتا في كبجمتوتا كينيا جرتني بقى جراتني سنين جدا. الحمد لله رب العالمين اللي نبدأ قوتي بقى جراتني سنين جدا. دي فما ردفتوتا كينا اللي نمي جني واي سنين قلبي اسم باران جرو إن شاء الله. maal qabattee immoo faarsettanii maal qabattee dhufeesini fakkaate kana beeytanii gargadeen jechuudha. Wanti akka qola qayya siriiti akka afaan keenyatti maadreessin tunaayina jedhee yaada inshaallah. Inni kuni warra dhiiga hin qabneefis warra dhiiga irraa akka sababa lafti martuun wantoota akkasiiti jechuudha. Kino shaay bishaan bayaa jechuudha diimata isa ammallee innaallee akkaataa innaa fitti onni godhullee isin mul'isa. Akkasuma bishaan halluun isaa jijjiiramaa jira gargadeen jechuudha. Baay'ee warroota dhiinni fa'aa ilaalee irraa wanni jedheef hanqina dhiigaa qabu ka lafti martuun wantoota akkasiitiif fayyada. Kino halluu isaa akka jijjiiramaa jiru argaa jirtan fakkaata. Kana ammoo hin danfisee jechuudha. Shaayii qurumsuudii itti godhee gargadeena kana itti godhee booda ammootu danfisee jechuudha. Isa maaliif danfiftee jettanii isa wanni danfiseef innaan baxabbatee booda innaa rifeensa godhachuuf isaan baxabbatee itti fayyadamaa jechuudha. Kan akkanumatti allaa kaa'ee yeroo dhumate kama biraa dalagaa yeroo dhumate kama biraa dalagaa jechuudha. Gargadeena afaan keenyan billaahi maal jedhama singaafi barbaada akka afaan keenyaatti amma isaa kana halluun jijjiiramaa jira hin duwidanii jechuudha. Akkanuma keettanii tallaajaa keettanii booda itti fayyadamtanii jechuudha. Akkasii obboleeyyan keenyaa wallaahi bareedaadha isiniin jedha. Ofii kiyyatti fayyadamee dhiigaafis jechuudha sirriitti itti fayyadamaa jechuudha. Keessattuu dubartiin gizee deettee baay'ee hanqinni isiirraa dhidhata waan ta'eef dhiigaan beeytanii dhiigni namarraa bahuu wanna nama godhu kun iyyuu kan namni dalagu tokko kan mattuu dhiigni namaa gabbu'aa jechuudha. Yeroo baay'ee mataan nama dhukkubaa jechuudha. Inni kun akkasitti battalatti deebisaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Gatiin isaallee gatii basiidha. Ammoo mana arabaa keessatti hin dhabamu jedhee maadri waan hin dhabame jedhee yaaduun qabu hin qabdi. Keessattuu manni dubartii gurguddoolee waan akkanaa kana maashaallah hin qabani. Bumma mana keessan keessa jiru alatti yookaan duniyaa guddoo baasanii fayyaa biraa yoo hin ta'in wantoota akka dhiigaa wantoota wanni kanneen manuma keessan keessatti laafatti fayyadamtanii jechuudha. Laaftumatti isa kanaaf kina argaa jirtan halluu akka jijjiiramaa jiru adooduma tutturuun diimataa jechuudha. Qayyesirima kana tuutii jechuudha. Akka tuutii ta'a jechuudha. Bifti isaa argaa jirtanii tire waan soban taane jechuudha. Halluun isaa akkanatti bayaa adada tutturuuni amma viidiyoo irratti maaliif haala akkasitti ture haga inni diimatutti isinionni jedhaan jiru waan ta'eef ammayyuu isin irratti diimatee jechuudha. Diimataa jira ammallee firee 5 qofa keessa kaa'ee adaduma turuun diimataa deemaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan teennaa wallaahi immoo faaris wantoota ofii itti fayyadamtee ofii seeraawwan irraa bu'aa argatte tokko isinii hin maxxansite jechuudha. Isinii maxxansuuf yoomillee maal dawaanii maaltu maalii jettanii akkanaaf gaafiititti illee akkana gaafattan abdii qaba waan ta'eef inshaallah biiznillaahi akkasii obboleeyyan tiyya diimachuu dide kaa dhuguuf ta'a raayyoon akkasii ammoo nu jajjabeessaa viidiyoo kana like share subscribe godha. Waliifis hiriyoota keessanii share godha isiniin jedha. Akka irraa fayyadamtanii namni illee irraa fayyadamu akka inshaallah abdii qaba waan ta'eef namni waan irraa fayyadame gaafa nama share godhe innis qalbiin hubatee
xiyyeeffannoon jechuudha akka namni dalagu kanatti akka namni godhaa jedhe kanatti irraa fayyadamee namni illee irraa fayyadamsiisaa jechuudha. Akkasii isiniin jedha viidiyoo ta'anii gadi dhiisu batalayyee viidiyoo sagaleen illee waan jirre sagaleen hin jiru jettanii gaafii qopheessa. Maaliif sagaleen wallaahi hedduu amma kushiina sanfaatti ni beeka akka baay'ee zaajaa yookaan sootii qabu jechuudha sagalee qabu. Sababa sanii fi xiqqoo haalli mijatu jechuudha hedduu kushiina sanfaatti hin beeytanii. Hamma danda'een garuu isin dhageeffattanii sagaleetu xiqqaata malee hin dhageessisa. Dhageeffattanii viidiyoo hagadumaa ammoo dhageeffadhaa jechuudha. Viidiyoo yoo hagadumaa dhageeffattan isiniif fayyada anas fayyadaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan tiyyaa والله إن شاء الله ورمون همتودا والجبيسيتودا ما شاء الله والله هي كسيسين جدا أركتن كارجدين أركتن يمتي أكا كانوا ودموجين ترو أكنت ديمتي جتودا دقيقة مراسة كيسة تكنت ديمتي جودا أربانيس يو فكين يهنا بتاعك جتن تأي warri deeggaa hanqina qabu yoo kana bitaa jettan ta'e maaliif ammallee waan sukkaara hin qabne yookaan gariin namni gariin tuutiin jaalatu namni gariin qayya siriyyuu yoo godhadha jedhu hin jaalatu kun ammoo akkuma bishaaniiti jechuudha akkuma bishaaniiti kuma xiqqishuu keessa keettan jechuudha akkanatti qoya amma fakkeenyaaf walakkaa ol jookii akkanuma keessa keettanii jechuudha haganumatti nayxanii jechuudha lakin wama xiqqishatu guddoo bayaa jechuudha akkasii akwaanii kun ammoo akkuma isiniin jedhe ka'innaatii tallaajaa kaa'ee qarammoo kam akkana garuuraa aayilaandii tokkichatti hin fayyadame geessee jechuudha kunillee yeroo eeggataa jechuudha hinnaa jechuun sammuu keessaniif baay'ee faayidaa guddaa qabaa jechuudha. ammallee zabaadii itti dabaltanii yoo feetanii ammallee zayitii itti dabaltanii jechuudha kanneen keessa kun ammoo bishaanumaa fi gargadeenaa fi qurunfutii fa'aan wanni ta'e jechuudha. Isoota kanneen ammoo booda zabaadii illee yoo feetan itti fiddanii zayitii ammoo inni irraanfatina zayitii itti fidaa zayitii yoo barbaaddan zayituun yoo argattan yookaan ammoo jozal hindi jechuudha jozal hindi kana bitattanii itti makattanii isiniin jechuu barbaadeeti wallaahi waan isin ajaa'ibu ammoo asumaani kanallee kan isin himuu barbaadu zayitiin sun baay'ee hin ajooftu jechuudha yeroo masanii fi malee booda ammoo matama keessan irra teette jechuudha eega mata miicattanii waa hunda geessitanii jechuudha ammoo innaa jechuudha yeroo dibattan innaa yeroo dibattan keessaaf gootanii yoo masan shaamboonni quf hin deemina ka'anii isinii himu jechuudha maali kan irraa miicansan miicanii kaatanii yoo jettani kamtu isin fayyada beeytanii bishaaniin qulqulleessitanii akkasumatti dhiiftan yeroo dhiiftan kana booda bubbultanii tumaan dhiqattan waan ta'eef shaamboon yeroo masan hin dhiqanii isiniin jechuu barbaadeete booda ammoo zayitii tan ittiin qicattanii jechuudha boodumarrayyuu innaa waliin illee baqabbaxamti zayitii tanillee matamarra dhiiftan akkuma hinnaa ofirraa miicitanii kaatanii hinnaa shaamboon hin miicina akka sammuu keessaniif rifeensa keessaniifis sammuu keessaniifis akka faayidaa qabu waan ta'eef jechuudha inni kun akkanaa jechuu barbaadeete garuu jechuudha yerootti innaa sammuu keessaniif keessattuu ijoolleen biyya arabaanuu biyyoota baraahaa keessa jirra kun beekamaadha namni kamiyyuu bakka jiruuf beeka waan ta'eef sirriitti akkasii hubannooni qaama qalbiini jismii keessa yeroo kamiyyuu of yaadadha uduma dalaytiin jismii keessan of yaadadha jechuu barbaadeeti odoo wanta ay fudhattan damoosa ay fudhattan biyyatti erguu odoo hin taane jismii keessaniifis ofiisis yeroo kennaati jismii keessan seeraan of eeggannootti godha maali namni jiruu tana haga irra jiraatu waan hin beeyne waan ta'eef hin beeyta waan ta'eef
rabbi illee waa uf dararaan jenne uf darartanii jismii keessan dhabdanii waa hundaan uf cabsuun duniyaa yoo dhabdanii jismii keessan qabaachuun irra faayidaadha waan ta'eef jechuudha. Waa hundaan miidhamuun ammoo akka kiyyatti dogongoraa jedha. Akkasii wallahi hagaduma waan hordoftanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Nu jajjabeessaa wallahi gorsoota adda addaa saa ta'u inshallah waliin ka qabannee akka isin nu jajjabeessaa jirtaa waan abdii qabuuf fuuldura inshallah bal'inaan akka dhufuse hamilee akkanaaf gootan isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Jabaadhaa. Like, share, subscribe gochuun irraanfatina.